وعاداتي سنديني وما هذا شغله مربيل لفيتين جراهنو قبري افرنقلو غبتين ارغما قبري نسكنو وكما ارغا جرتن تنا بكاتي مالف جنانغا قبري نبا خينيا اكن يرو فكاتو سيدات كيرو ان قباتين جچودا هدو نما دبرا ما هذا شغله مربيل خنافو قامني دمي لالتوان كان دغه سنگوتو دا فرجوم فان وما هذا شغله مربل يملسا جل كبيتي جرا ما هذا شغله مربل اكما تربا كتي هرغيري تاتري تربان من هرغي بها ما هذا شغله مربل انا هم بلچا لما اكاسينا قبدو قبري افرن قلو تتيات جرايچو قبري اندغا قلو تو اي سكنجام ما هذا شغله مربل دانغا هم بلچا تي في دانغا جار سودر جريچو ما هذا شغله مربل خنافو قبلت سينا أداك كبدي دينغدا كابري يجون سرنا رابادوري سينغر سينة تجرا كذا كيسا سرنا رابادوري إشتوكو ما هذا شغله مربل هرا داندين أفرنكال لو أباغ ينقدا داندين كنا بكادة جو ما هذا شغله مربل لا أري إسفالتين مكا إسا قفان نوغرام كي داندي أفرنكال لو جامي يادن نون إساب غرمو كبدي يجورا ilmaan dilli gootonni nuti kanatti gartee daawwachaa jirru gootonni harargee bahaa kana keessa jiran hundinuu abbaan isaanii eenyu jechuudha afranqallo ilmaan afranqallo addunyaa irratti reekardii galmeessee jechuudha akkana jechuudha maata sudhamee gaddiinis kana fakkaata akkanumatti naa wajjin tura maata sudhamee immoo yuutuuba kana laalu dhiistan yoon quba isheen jala jallishe malee isheen taata silaayu isheen hin bi'a سينا فيارن سننا أنتلي كوبا جلدي سمالي توتا أرجون فان أماس جا بكي تركم نوك أبري أفرن كلو أبا خينا أبا أفرن كلو إيش تركمنا أفرن كلو إيشونا كمان رجعتن كابرين ساعة هونو يقوم سي كابرين ساعة تسخنا بكاتا ومن خينا مي إيسي يرتني وما هذا شغله مربل الرجودان كيسن warri gartee ana takkitti jaarso ana takkitti baabbilee ana takkitti obarraa ana takkitti alaa warri jecha ooltan san dhalaanis ta'e dhiiraas ta'e homaa haadha shukulee eessa jirtan ati ilmeenyutii fubattee dura abbaan keenya hundi abbaan harargee guddaan eenyuutan afran qalloodha namni hin beekne jiru maaliif jennaan jaarsoon jaarsota dagaa haqallooti akkasuma nooleen keenya noolee dagaati dagaa haqallooti baabilee haqallooti obarrichinis haqallooti alaas haqallooti lameen ala warreettanii fi amma waltanis bakkii isinitti galtan asumaa jechuudha abbaan keenya bakkii inni itti awwaalamee afran qalloo bakki jaamtuu aanaa kombolchaa araddaa qixallii bakka jaamtutti awwaalamee jechuudha kanaafuu irra guddaan keessan qabrii afran qalloo warri hin beeknes qabriin afran qalloo kana fakkaatti eegumsa isaa kanaaf qaamni dhimmi ilaallatus ta'ee kun gartee mootummaa qofa osoo hin taane uummanni gartee diyaasporaatilleen waan kanaa qabrii kana akka argaa jirtanii eegumsi qabrii kanaaf godhamaa jiru argaa jirtanii gootonni harargeen qabu gurguddaan gartee nuti deemnee isin daawwachiisaa jirru.
hundi isaaniitu abbaan isaanii eenyure afran qalloodha jechuudha. Ilmaan isaati kanarra addunyaarra reekardii galmeessee bakka hundarraa maqaan isaanii haasawamaa jiru ilmaan afran qallooti jechuudha. Silaa har'a afran qalloon jiraachuu baatee dilli ilmaanii kunis hin jiru. Dilli seenaa kun hundinuu ni jira jee yaadu. Maaliif hortee isaati warri ilaa dila kanaan as ga'e jechuudha. Kanaafuu eegumsi qabrii tanaaf godhamaa jiru eegumsa xiqqaadha. Afooshaatii yaa maata Shukulee Mirbel meeqaan dhimmi ilaallatu akka nama tokkotti namni quuqama qabrii tanaaf qabdan dhufsanii akkasitti gartee akka waa jettaniin ja'a. Namuutu mee sagalee tahaa waan kanarratti dubbadhaa waa'ee qabrii tanaaf irraa mee namni dandeessanis dubbadhaati. Dhufanii akkasitti akka qophiillee taatu irratti bakka siidaa wayii akka dhaabamu jechuudha. Maaliif aanaa kombolchaa keessarraa afran qalloo qabaachuun keenyaa waan guddaadha. Abbaan keenya guddaan asitti awwaalamuun nuuf waan guddaadha jeetii yaada. Kanaafuu warri ergaa kiyya kanarraa kan waa hubatan taatan maata Shukulee Mirbel komentii jalatti nu barreessame qaama dhimmi ilaallatu irratti ishee godha. Diyaaspooroonni keenya maata Shukulee yoo waan akkanaa goone maal nu gootan billaaree. Wanti isi guddaan isin nu godhu qabdu waan akkanaa tana siidaanis nuuf dhaabbachuu qaba. Manneen barnootaa afran qalloo jaamii waa hundinuu moggaafamee aanaan kombolchaa maqaa isaatiin birbirfamu qaba amma booda. Hayi goota akkanaa kana osoo qabnu cal jennee bira taa'uun sheemiidhaa maata Shukulee Mirbel akkumaan gootota Harargee lixaa keessa gizeen deemee ilaalu hundi isaaniitu siidaa ajaa'ibaa, taampeellaa ajaa'ibaa, siidaa ajaa'ibaa qabaa jechuudha. Biyya Shimmaa Marshaa Abdullee ilaalle, Elamoo Qilxuu ilaalle, Ismaayyoo Muusaa ilaalle. Ummata haanuu gartee egaa seenaan isaanii ummata hin dhumne hundaa jira. Seenaan isaaniif lafa kaa'amee jira. Afran qalloos gartee maqaa qofa deemtanii bakka iyyuu osoo waan godhuun taane qabrii isaatis siidaa isaatis dhaabdanii maata Shukulee addunyaarra birbirsuu qabdan ilmaan isaati horteen akkana seenaa galmeessituun jechuudha. Maata Shukulee Mirbel galatoomaa jechuudha.